dhaggeeffadhu. Isuma bicha naa deebis. Amma barattuudhaati ilaali. Amma ati barattuudha. Atillee barsiisaa taate Gaafatteerta. waan nan taane natti Sin hin barsiisa. dabdatu maal barattus. Dhaggeeffadhu kaa macaafa qulqulluu hin beeku hin jenne ofuma keetii ofitti ragaa jirta. Kannaa baasiin jedhe dhugummaa Yesuus Kiristoos jedhee jira Kunoo hoo ta'e dhaggeeffadhu. mootummaa kenna hoo jedhee isa bicha natti miti addaan gala. Dhaggeeffadhu ati bobbasiidha bakka. Dhaggeeffadhu. Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafaminaa. Waaqayyotti amanaa. Anattis amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira. Utuu inni hin jiru ta'ee isinitti nan himan ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuuf nan deemaa. Yommus dhaqee iddoo sana isiniif qopheessa. Iddoodhuma ani jiru isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufee tan gara ofii kootti isin fudhadhaa jedha macaafa qulqulluutu jedha. Kanaa miti bara Yaaqoob. Waan barattootaati. Kana wal fa'aa miti dhaggeeffadhu. Barattootaan akkana jedheen jenneedhaa miti qeessiin si gaafatte. Taatiin nurraa fidee. Awwal oomishattee dhiisi wal beekna gooftaa qaba. Dhiisi. Ani amma gaaffii ishiin na gaafatten deebisaa jira. Gaaffii hubattu moo ati? Barattoota fudhadha barattoota wajjin maal jedhee wajjin dubbatee qeessiin si gaafatte. Kiristaana yoo taatan isin fudhadha yoo amantii biraa qabaattan gara jahannam isin geessa jedhee dubbatee jira siin jette gaaffii sirrii. Gaaffiin kiyya kan. Dhaggeeffadhu ishii ammas. Dhaggeeffadhu. Yookaan jecha kan kee kana hin jenne waan biraa jedhee jedhiti waan biraatti himi malee yoo isin kana si gaafate. Gaaffiin kiyya kana Yesuus Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu yoo kiristaana ta'uu baattan ibiddatti hidhattan yoo kiristaana ta'an immoo gara samiitti fudhadha jedhee jira barreessee jira. Mootummaa kennuu nan danda'a jedhee. Kunoo waan amma si dubbisiisus hin taane? Laala naan taane. An amma dubbisiisus hin taane? Naan taane. Akkasuma. Akkamitti ta'a barattootaan akkana jedhee jette barattootaan dhufee si fudhadhaa jedhe. Barattoota iyyuu fudhanne lafatti du'anii jedhe. Awwal maal taate guutamtee dhufte karaate? Maal jette maal nyaachuu jirta? Maal nyaachuu jirta? Tiyyaan nagarramee tanan dhiqoo na beelessite beektaa? Baga si beelesse akkasuma beelesse. Gaaffii gabaabadha barreeffama nama karaa dhugaa Maqaan nama gadaamtu hundumaa ol garuu wanni beekuu qabdan macaafni qulqulluun sagalee dhugaati. Ati nyaata dhiiftee maaf macaafallee nyaatta. Nyaata dhiiftee maal dubbatisa? Sagaleen dhugaa kun immoo nama qulleessaa wal biruma deemaa kun nyaannis. Rakkoon qabu. Kunis waanuma jireenyaati sun immoo hafuurati. Hafuuraaf jireenya hafuuraaf qaamallee wal bira oomneetta. Sii kennuu awwal nyaata. Rakki nyaadhu nyaataan asayina tiin fe'amta. Fayyeera laalama Rakkoon qabu. nama nu jalaatillee nama dhalataa fuulduraatti dhiisi polotikaa dhiisi. Tiyyaa polotikaa akkanaa dhiisi. Tiyyaa macaafa qulqulluu. Macaafa qulqulluu gaafatte tiyyaan. Qeessonni illee akkana nuun jedhu beewa waa baruudha jenne iccitiidha. Nama rakkinni keenya kana nutti maa iccitii jiru hin barree gara dhugaa deemna. Eessa isinumti eessa qeessonni sun kaminni? Mee anatu wajjinaa isaatii yeroo takka dhiisime. Fayyeeraa jirtaa mi akkam nagaa qabdaati? Dhaggeeffadhu tiyyaa qoy tiyyaa afaan dubbisee tananii bira darbina. Qoy tiyyaa dhiisi kalaasama. Saatiin irraa fidu jira. Dhiisadhaa tiyyaa gara fooloo si godheera. Tiyyaan anallee dubbisiin ishee. Nama meeqa tiyyaan bee gogaa biraa uffatteerti. Haa uffattuu dhiisi haa uffattuuti ati gara kiyya deebime. Maal jetta walii maanya. Ayyee ati amma akkam jirta mee naguma qabdaami? Ani nagaan qaba kan gooftaa Yesuus Kiristoos haa ulfaatu obboleessa kiyya. Waaqayyo abbaa eessatti gatte? Haasaatti nyaataan ala.
Waaqayyo abbaa eessatti gatte Yesuusin galateeffatte. Maali maal rakkoo qaba jetteeti? Maal rakkoo hin qabne abbaa eessatti gatte Yesuus itti yaaddawee Yesuus galateeffatu iyyuu isaati. Yesuusin galateeffatte abbaan eessatti gattee siin jedhe malee. Yesuus Kiristoos akka galateeffamu gaa macaafa keenyatu nu ajaja. Abbaan galateeffattu maal abbaan Waaqayyo abbaa eessatti gatte. Galanni isaan malee. Awwal rakkoon kee maal akka ta'e beektaa? Yesuus Kiristoos abbaa isa ijaan hin argamne sanidha beektaa? Abbaa isa ijaan hin argamne santu Yesuus Kiristoosiin mul'ate. Akka bakkee an deemuuf bakka kana bakkee an itti si galchuuf bakkee an deemuuf akkuma tan. Tole abboo Yesuus kama mul'anne kama dur jiru abbaa santu Yesuus kana ta'ee dhalate. Lakki akkas hin jenneen. Waaqayyo ijaan hin mul'ata? Hin mul'atu. Kanaafuu abbaa maanaan jettare? Akkamitti amantan jedhee? Waan hin argine. Akkamitti amantaa hin argine jedhee amanakaa? Hin argine jettee amantaa? Eekaa. Waaqayyo waaqa ta'uu isaa hin argineedhaan amanta kaate. Hin argine waaqni mul'atamu si biratti maal waaqa argitee beektamu ati? Lakki waaqayyo waaqaati waaqa hin beekne amantaa jechuudha. Waaqa hin beekne osoo hin taane waaqa hin argine amana. Kanaafuu waan hin argine akkamitti beektaree obboleessa kiyya? Ati sammuu wannaa kan kee argitee beektaame lubbuu qabdaati. Gaafii irratti lubbuuf keessa qabda. Lubbuuf keessa qabda lubbuu kan kee argine lubbuun qabdu jechuudha. Akkamitti amantee akka lubbuu qabdure? Gaafii irratti hin gaafatamu. Akkamitti waaqayyo argeeti itti amanne jettee irratti dubbatta durati naga qabda fayyaan kee eeguma. Kanaaf asiin jedhee ani amma waaqan argine waaqan odoon argina namanee jettee beeku. Kanaafuu hin argine kan maali hin beeka waaqayyo ni beekan keessa keetti beekta malee ofii kan keetti argitee itti dhamantu rabbi. Kanaafuu macaafni qulqulluun keenya immoo waaqa ijaan mul'anne santu Yesuus ammoo mul'atee jira. Yesuus Kiristoosiitiin mul'ate. Waaqayyo mul'atee jiraane kanaafuu. Kanaan siin jedhe beesuma siin jedhe Yesuus Kiristoos jechuun Waaqayyo mul'ateedha Yesuus Kiristoosii siin jedhe abbaatu mul'ate namatti. Akkasiin jechaa jiru. Maal jechuu jirtare? Akkasiin jechaa jiru. Maal jettere? Yesuus Kiristoos jechuun waaqa ijaan hin argine santu karaa Yesuusiitiin mul'ate siin jedhe. Kanaafuu Yesuustu mul'atee Waaqayyo abbaatu mul'atee jechuu jirta jechuudha. Waaqayyo abbaatu karaa Yesuus Kiristoosiitiin mul'ate jedhimee irra deebiiti. Waaqayyo abbaatu karaa Yesuusiin mul'ate jechuu jirta mee gurbaa? Kanaafuu Waaqayyo abbaa namni argee jira jechuudha. Namni hin argine Waaqayyo abbaan namni hin argine karaa Yesuus kun afaan Oromoo beekti moo sammuu qabdi moo maali isa? Karaa Yesuus mul'ate jetta ofii ammoo hin argine jetta maali nagama maami biyyi keessan? Tayyeera takayyuu hin beeku gaa jetta isaa dubbiin jajjaba. Tayyeera. Hin qaamne ta'uu oolu sin. Tayyeera. Jaatii afaan jala kaa'adha wanni nani jedhe akka isinii galu. Fayyeera jechuun darbatiin. Jaatii maal afaan jala kaa'adha jetteen? Jimaa afaan jala kaa'adha awwal. Akkas. Jimaa afaan jala kaa'achuu jira jamaa. Tayyeera waaqayyo hin mul'atamu. Akkas godhaa malee isinii galu jimaa afaan jala kaa'adha keessaa isinitti ulfaata. Isiniin galu jecha afaan jedhe. Hayyaam afaan jala kaa'adheera natti himi kunoo. Xiyyaanaaf obsi. Jedhi bakka. Ani Yesuus Kiristoos jechuun Waaqayyo abbaa ilmi namaa arguu hin dandeenye santu karaa Yesuus Kiristoosiitiin mul'ate jechuun Waaqayyo abbaatu
naga qabaasa. Mul'atti erga jette namni argee jechuudhaami. Kalama qabaasa. Akka jedhutti Waaqayyo gara Yesuus keessa taa'ee dhufe natti fakkaate akka jedhutti karaa Yesuus mul'ate. Akkas jechaan jiru sanillee jechaan jiru Waaqayyo abbaatu Yesuus hin keessa taa'ee dhufe jechuu keetiire. Akkas na fakkaate. Sanillee hin jedhu. Tiyyaa si agarsiiftu ishiin kiristaana turte. Abbo fayyeeraati fayyitee hin jirtu yalla. Fayyeera. Tati sirraa rukuta. Fayyeera waan hin mul'atama mul'atu. Ati deebii gaggabaabsi dubbadhu oomuu dubbattu marsaan deemine. Awwaluu gaafadhu qaama isa wajjin haasaa turre min. Jaala si wajjin isa waa gaafadhu qabu isaan illee gaafadheera wanta gaaffii natti ta'e hunda ganama dhageessiraatti. Ani hin beeku barachuun barbaadan jenne ati waan hin beekneefu barattuudha. Waan hin beekne si gaafachaa jira waan hin mul'ata moo mul'atu anaaf amma hin beeku. Gaaffiin kan duraa sii galee. Naan galee. Kan duraa sii galee. Ilaala naan galee dadhab jedheenis. Ilma Waaqayyoo jechuun gooftaa Yesuus Kiristoos ta'uu isaa si ibsaan ture be. Yesuus Kiristoos waan jechaa ture. Waa'ee ilma Waaqayyoon gaafanneen takkallee Yesuus Kiristoos ergamaa Rabbii ta'uu qofa amana. Ilma Waaqayyooti miti naan hin jenne Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti miti naan hin jenne. Miti. Keenoo macaafni qulqulluun keenya akkas jedha dhaggeeffadhu. Ana macaafa waa'ee isaas hin gaafanne bama waa'ee ilma Waaqayyoo ta'uu fi ta'uu dhabaa miti kanas si gaafadheen. Daakika isa odoo siin deebisiin gaafiin duraa odoo siin deebiin ati ganaa barattuudha waan taateefu si'alaa wal jalaa marqamta si'alaa badaa ati sachumaan badda waan ta'eef. Barattuun yoon gaaffii gaafatte gaaffii san siidaan deebistu ati maal taate? Maal taate barataan bee akkanumatti hin bukeessu cim jedheetoo waan barsiisan jedhee dhaggeeffatu. Idi barsiiste namni gaaffii qajeelaa hoggaa sitti gaafate ati gaaffii biraa yookaan immoo jechoota biraa mukaan maruudhaadha. Laal dhaggeeffadhu gaaffii dura Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti miteettee amanaa jirta kun odoo siin deebiin sun siin deebu hin beektu waa'ee Waaqayyoo hin mul'ataa kan jedhu san. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilmi isaa amma kennuuf biyya lafaa jaallatee. Yesuus Kiristoos dura akka ture itti himiini ani dafeen hoostaa beektee gaafan dubbadhu dafeen hoo agatii ta'ee fi Yesuus Kiristoos otumaan hin uumamin dura akka ture itti himiin. Isa miti. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaas ishiitti hima. Kanaan booda ilma Waaqayyoo fudhattee gaaffii lammaffaatti darbiti jechuudha. Barattuun akkasuma miree seeruma macaafa qulqulluu ilma Waaqayyoo taa'e. Leesiin godhi qooyi gisee tokko dha leesiin godhi dhaggeeffadhu. Ilma Waaqayyoo ta'uu isaa. Please. Ilma Waaqayyoo ta'uu isaa fudhattee dhaggeeffadhu waaqa ta'uu isaa immoo waaqa ta'uu isaa ilma Waaqayyoo erga fudhattee ilma Waaqayyoo ta'uu isaa erga fudhattee dhuginoo Waaqayyoo ta'uu isaa immoo ilmuma Waaqayyoo ati amma ilma Waaqayyooti jette suni ilma Waaqayyoo dhufee isa dhugaa sana baruudhaa fi hubannaa akka nuuf kenne nuyi ni beekna. Nuyi isa dhugaa sana keessa ni jiraanna. Ilma isaa Yesuus Kiristoos keessa ni jiraanna. Waaqayyoo inni dhugaan jireenyi bara baraas isa kanaa jedha macaafni qulqulluun keenya. Ilma Waaqayyoo saniin ilma Waaqayyoo jedhamee kan yaamame suni Waaqayyoo jedhamaa jechuudha. Kana fudhatte? Okay, amma laalampa gaaffii tokko naa deebisi gaaffii kallattumaan naa deebisi Yesuus ilma Waaqayyooti ishii ilma Waaqayyoo haa jennu. Maariyaam haadha Waaqayyooti. Ilma Waaqayyoo santu macaafumarraa isii dubbisaa jira. Ilma Waaqayyoo dhufe isa dhugaa sana eenyudha? Yesuus Kiristoos baruudhaa fi hubannaa akka nuuf kenne nuyi ni beekna. Nuyi isa dhugaa sana keessa ilma isaa Yesuus Kiristoos keessa ni jiraanna. Waaqayyoo inni dhugaan jireenyi bara baraas isa kana. Waaqayyoo inni dhugaan sun eenyudha? Ilma Waaqayyooti jechuudha. Sii ta'e? Akkamitti Waaqayyoo inni dhugaa ilma Waaqayyoo ta'u abbaan jiru? Kinoo macaafa jira ka waan macaafni jedhe fudhannaati ree macaafa irraa natti miinaan jette duratti macaafa irraa sitti meeraa kana fudhadhu waat godhe. Ishi Maariyaam Waaqayyoo maal taati?
Koi dhagge afurattee kana. Yesuus Kiristoos waaqa ta'uusaa. Akkasi. Maaram erga ishee amma Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jennee miti. Ilmi Waaqayyoo suni waaqa ta'uusaa fudhattee macaafarraa. Macaafarraa isitti hime. Ergamaadha fudhan. Ha? Ergamaadha Yesuus Waaqa asumarratti dhaabi gaaniif si adda gurreerra. Maaliif rabbiin Jalqaba asumatti. Laali asumatti adda gurreerraaniif si. Tiyyaa namni jedhamtu asumatti adda gorreerraa jechuudha. Barsiisanii waan siin jedhu waan siin fudhachuun dirqama kee ta'a. Yesuus ilma Waaqayyooti yoo jenne Maariyaam haadha manaa Waaqayyoo ta'uu qabdi mitiiree? Inni gaafii biraati. Gaafii addaati. Isa itti deebi'uudha. Gaafii addaatii miti. Gaafii addaati. Yesuus ilma Waaqayyooti jennee kaan eegsisiif dhadhee Yesuus ilma Waaqayyooti. Maariyaam haadha manaa Waaqayyooti kaan. Akkas ta'an dirqama haadha manaa malee ilma argataniire. Iko Maariyaam haadha Waaqayyooti. Yesuus immoo ilma Waaqayyooti. Osoo haadha manaa malee argatan taate silaa qaata namni hundi isaa ilma argachuu matee jira. Nama 975 jaatu sin dhaggeeffachaa jira ana wajjin jechuudha. Ana siin jedhee tiyyaanii Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jettee amanteerta tokko. Amanee jira lammaffaan ilmi Waaqayyoo suni macaafa qulqulluu keenya keessaa Waaqayyo isa dhugaa jireenya bara baraatii jedhee dubbata. Innumti sun ilma Waaqayyo maal ilma Waaqayyo Yesuus hin jette ilma Waaqayyo Yesuus hin jette awwalis egeeffadhu ka Yesuus yoo ilma Waaqayyo jette Maryam haadha manaa Waaqayyoodha taatii jechuudha dhugaa dubbii dhugaati kun kun ta'u gaa beeduratti maal laan jette na barsiiste miti maarammoo Waaqayyo maal taati fudhattee miti haadha manaa taatii jechuudha akka herreega isaatti maal fudhatte naan jedha kun dhugee dhufee maali wanni isaa Ay tiyya. Kumaarri keessaa ala nyaatame dhiisi. Warri keessa jiru gaaffii gaafachuu dandeenya yaada kanarratti. Ayyee gaafadhu mee armeen gaafadhu kenniif. Akkasitti miti namni asirra taa'ee jiru kun hundi isaatu nama sammuu qabu beeki. Dhaggeeffachaa irraa karaa miina akka miliqaa jiru ani yoo nan dhugaa dubbachuu baate uummanni kun inatti murteessaa jechuudha. Anas jechaa jiru macaafa qulqulluu keessaa ilmi Waaqayyoo. Fayyeerame armee qoyya darasii kenna. Gaafii biraati ittan deebi'a isa siniifan deebisa. Inni gaafii addaa. Wanni mul'attiin jettee dhugaadhaa deebi'ee Yesuus Maariyaam Waaqayyoof maal taati kan jedhu sani itta sinii deebi'a. Ilmi Waaqayyoo amma ati ilma Waaqayyoo tettee amante suni. Macaafa qulqulluu keenya irraa amma sii dubbise ilma Waaqayyoodha jechuun yeroo takka mee akka fudhattee dhaggeeffattu. Hello yaa fayyeera. Maryam haadha Yesuusii mibbo. Maryam haadha Yesuusii isarra hin jiru dhimma sanirra hin jiru. Awwal maadhi dhabdaanii dhimma sanirra hin jiru. Ayyee herreega hankeetiin si herreega ayyee sima waam ati jette irratti jechuudha. Ati akka ijaa jirtutti abba Waaqayyo Yesuus ilma Waaqayyooti. Mee bakka tiyyaa bu'iiti awwal bakka tiyyaa bu'iiti. Bakka tiyyaa bu'iiti gaafii si gaafadhu ishiin tiyyaan amma immoo boqadhuuti dabaree immoo awwaliif kenni amma. Tiyyaanii eessatti Yesuus Kiristoosii ilma Waaqayyo. Maariyaamiin haadha manaa Waaqayyooti kan jette sun cirraashuma hin jedhamu wanta hin jedhamnedha. Chaarjariin kun irratti cufuudhaaf deebisii fi anillee chaarjarii irra godhatee dubbadha. Maariyaamiin nagaa qulqulluu ergamaa Gabreelii yaa qulqulleetti kuni ciraadhuma hin jedhamu safuudha. Isaa miti Rooza galatoomi baay'ee yaada naa kennuu keetiin ani waan asiniin jechaa jiru amma tiyyaanii muut godhatteerti awwala haasa'u. Tiyyaa waan ishiin na gaafatte jalqaba. Mee tiyyaadhiis yeroo takkame. Itti fufeen si dhaggeeffachuuf. Awwal bakka. Eenyu taasaaree namni tokko haasa'a. Ishee haasa'e maal jechuu barbaadda? Filachuu naan deebisneeti. Laali tiyyaa situ haasa'eera. Eeyyen. Mee tiyyaa yeroo takka obsi mee tiyyaa yeroo takka obsi. Awwal laabiga maarree isin silaa. Tiyyaa obsi mee yeroo takka tiyyaa obsi. Mana tokko yaa jiru. Fayyeera dubbadhu ayyee. Eeshi bakka tiyyaa buuteeti haasoftaama. Gaafii biraa qabuun hin danda'u tiyyaan kan na gaafatte. Bakka kiyya bu'eetti haasaati waan isii gaafachuu barbaaddu na gaafadhu malee.
Tiyyaa waan ishiin na gaafatte jalqabaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaa hin amantaayii jennaanini lakkiin ergamaadha naan jette. Achumaan amma macaafa qulqulluu keessaa baasee ilma Waaqayyoo isaa ta'uu isaa itti agarsiisnaan eeni ilma Waaqayyoo ta'uu isaa amanee naan jette. Kanaafuu ilmi Waaqayyoo inni ati amante kun koi gaawwal. Ilmi Waaqayyoo ati amante kun immoo iyyuu Waaqa ta'uu isaa siifan ibsaa jennaan natti himii naan jette. Achumaan fuudhee ilmi Waaqayyoo inni dhugaan jireenyi bara baraas isa kana jedha macaafni qulqulluun jennaan waaqummaa isaa fudhachuu diddee hin fudhattaati. Anka jibdaati. Hin jenne akkasumatti. Yaafoo dhaabbattee isa kanan fudhadhu siin jette malee jalqaba irraa dhaga'u turre min jenne isa kana. Erga jette na fudhaa. Asin jedhe. Mee yeroo takka tiyyaa obseeti. Isa kanan fudhadhu siin jette dabalataan akki siin jedhe ana naamansiisi ilmaan Waaqayyoo baay'eedhaami macaafa keessatti. Si amansiisuun barbaadu. Maal irraa godhaanii kiristaanni danuudha addunyaa kanarra. Waaqayyo ilma dhalchee qabaa naafiin. Ilma haadha manarra dhalchee qabaa Waaqayyo. Ilma dhalchee qabaa. Ilma dhalchee qabaa Waaqayyo siin jedhe. Biraati gaafiin jalqabaa sun yoo naan deebiin yoo fudhatiin si wajjin haasa'uu hin danda'u. Haasa'e homaa rakkoon qabu haasa'e. Waaqayyo ilma dhalchee qabaa Yesuus ilma Waaqayyooti jette. Ani gaafii irratti gaafiin nama barateedha. Ani gaafii irratti gaafiin hin ta'u. Gaafii san jalaa. Gaafii gabaree si gaafachuu jira. Ani gaafii nama baratee jedhaasa. Gaafii gabaree si gaafatte ani. Kontekstuwaalii waan jedhamu tokko beektaa? Wama ilmaarra jirraani. Waaqayyo ilma dhalchee qabaa. Koi. Waan kontekst jedhamu tokko hin beektaami awwal. Silaa duratti Ingiliffa wantinii godhaa jirta. Hin beeku kontekstii fi kompleksikii kan kelle hin beeku. Hin beeku jedhi qabi. Hin beeku. Tayyib akkasiin jedhe. Bakka namni hin beekne. Laali awwal. Awwalii. Kan si gaafa dinaa deebisi. Hin beeku. Hin baradhullee sen. Hin beekullee hin baradhullee. Barachuullee hin barbaadu. Kan dinaa deebisi kan si gaafa. Dhaggeeffadhu. Wallaalarraa illee beekarraa illee beekumsiin argamtii jira. Warri beektota. Beekarraayi beekaa waan beeke nama barsiisa. Wallaalaan immoo wallaalummaa isaa wallaalaa ta'uu isaa beekan irraa barataa jechuudha. Okay, rakkoon qabdu sanitti deebi. Waan beekumsa hin qabu yoo jettu ta'e macaafa qulqulluu sin barsiisaa narraa dhaggeeffadhu. Okay, ni baradha gana daftara bitadheetiin dhufaati. Ammaaf tana deebisi. Gana barumsaa gana fuulduratti deemna. Akkasiin jedhe Waaqayyo ilma dhalchee qaba. Gaafii jalqabaa jalaa hidhuu qabna. Yaa gurbaa naga qabdaati fayyaan kan kee kun maal inni dhugdee dhufte moo lama jette? Normaalaa miti. Ekkoo si maal taate san naga qabdaati. Dhokanneen nu akka seessan. Yalla nuti dhokachuu hin beeknu waan akkasii dhokanneetti kan dhugnu. Akkasiin jedhe. Warra dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin dhugaatirraa gara jireenya bara baraatiitti darbeedha. Kana hubadhu. Abbo dhiigni kan kee abatuuti gara deebiitiin achaasee gurbaa. Naga qabaasa gurbaa. Maal ta'e? Gara awwal maanya. Osoo ijaanna argite beena beektaa wal beekna. Baga wal beekne rakkoon qabdu gara na deebii. Waaqayyo ilma dhalchee qaba. Naaf deebisi. Waaqayyo ilma dhalchee qaba. Gaafiin gaafirratti naan ta'u siin jedhee jalqabuma si xumure. Si haa ta'uti Waaqayyo ilma dhalchee qaba. Naaf deebisi. Bakka dhalchee jiru. Yesuus Kiristoos waaqa ta'uusaa amante. Yaa namaan. Waaqayyo ilma dhalchee qabaa siin jedhe gaafii waan Yesuusii fi waan Maryamii fi waan ebaluu si gaafachuu hin jiru amma. Nutiyyaa awwal tiyyaa wajji wanni haasaa turre Yesuus Kiristoosii. Ka tiyyaa na gaafattee na sii deebisee jira yaa gurbaa. Akkasiin jedhe. Gaafii ishiidhaaf kan hin deebinetu jira. Isa san finna. Gaafii san jalaa leelaa kontekistu nooyee. Waaqayyo ilma dhalchee qabaa Yellam zaare. In jiru waanumti wanni biraan jiru maal goota. Kun yoo doonaa yaalaan deebii si wajjin hin haasa'u. Kalaas dadhabdee kuti ofirra deemi waan nyaadhu yalla.
ilma qabattee nuti lallabdaa garuu haadha warraa qabaru yookaan sin jedha garuu wanni awwal wajjin haasa'uu yalla danda'u. khalas muuti qabadhu khalas gaadha Awwal wajjin kanan haasa'uu danda'u gaafii tiyyaan na gaafatte san jalaa ba'u malee hin gaafatamu. gaafii tiyyaan si gaafatte si deebisee maal deebistee jennaan ani amma na gaafattee nan siif hin deebine ammaan. Hin deebifne kedoo sin gaafadha irra deebi'ee namni jala Ni kanaan waa kijibdee si deebise akkana jettee Tiyyaan kan jennaan ni gaafattee kijibdee sin ilma jedhe. waaqayyoo ta'uu isaa fudhattee turte. Dhaggeeffadhu gaa. Dhaggeeffadhu. Ilma waaqayyooti jennaan ilma waaqayyoo si haa ta'uu naan jette. Ishee. Ilma waaqayyooti jettee amanteerti. Si haa ta'u yoo siin jette maal fudhattee jechuudha ree? Keessatti Si haa ta'u jechuun fudhadhe jechuudha. naan taane nama. Akkasii jedha herreegni akkasiitis hin jira. Herreega maal afaan Oromooti kun herreegaa miti kun. Siif haa ta'u namaan jechuun ka anaaf hin taane jechuudha. Afaan Oromooti kun. Akkasii jedha. Akkasitti naan ibsine kaatiyyaan akkasitti waan naan ibsineef wal bakka. Maa kaati si ibsiti kan ittiin amanuu jettee kaati si dubbatu dhaga'uma jirraa miti nuti jalqaba raayyuu. Bakka isatti yoo namanne mooyyuu anaaf laal sagalee waaqayyoo jechi rabbii macaafni qulqulluun koo Yesuus Kiristoosii ilma waaqayyoo ta'uu isaa dubbatta waan ta'eef isa kana odoo fudhatin gara tokkotti niqniqin jedhu. Okay, tamam. Amma kana gad dhaabbatte himteem isa kana ilma waaqayyoo jettee wagguu dubbatu kana waaqayyo ilma dhalche qaba. Gaafii keenya deebisan meeyyee. Gaafii isa fudhatteerti beetiyyaan ilma waaqayyoo haa ta'u ishii jette fudhadheen jira jetteerti. Yaa namticha anna namaan ati naqama qabdaa mataa kanaa biraa baasanii sitti godhamu maal taate naqa qabdaa. Ayyee isa buusaati yaa jamaa akka biraa seensi isaa maga'e isa wajjin. Lakki fayyadama waa Garuu Yesuus Kiristoos gaafadhaan. waaqa ta'uu isaa lubbuun keessan hin beeka. Addunyaa gaafadhu harmee kun faayidaan qaba. Waaqa ta'uu isaa. Warri Addunyaan as keessa jira. asirratti kallee jijjiirratanii Garuu haasaa isaa irra Addunyaa kan wajjin ta'e. haase. Ayyee gaafadhu ayyee tole. Yaada fayyadaan haasaa dura. Namtichi qajeelis wajjin haasoo namtichi wanna sa'aatiin galgalaati sa'aatii namni manatti galu. Amma sa'aatii kana wanna Ayyee eenyuun gaafadha jechuun gaafii malee gaafadhu kan biraa hin Suma gaafadhu mee osii deebisee ilaalla. fayyada. Abeeti maan maqaan kee sun hin arme. Akkam nagaame. Maal nagaa ta'uu keenya hin haasaa jirraa naguma. Ayyee achi gaafii si gaafadhu fi naa deebista. Gaafii wal gaafachaa turre dhageechee xiyyaa hojjetu. Isuma irratti kan hundaa'e ani waan beekuu qabutu jira waan ta'eef waa beekuun dammoo hammeenya waan hin taaneef baruu barbaadeeti. Gaafii xiyyaa gaafadhee dhageesseeti. Gaafiin xiyyaatiif gaafiin kiyya maaltu waliif fidaree? Gaafii xiyyaatiif kiyya haasuma keessan keessaa isa gaafii natti uume. Gaafii si wal gaafattee si dhagayeera. Gaafataa waa irraa ka'eef gaafataa miira giifti kee. Gaafiin kiyya maalirraa akka ta'e beektu yaadni keessan kan ka'e. Yesuus Kiristoos yeroo dhufu kiristaana qofa fudhatee deemamu kan jedhurraa yaadni xiyyaa achirraa ka'e. Jalqabarraa waan as ture dhagaa jira. Achi ka'e yaada babadhataa dhufe yaada sanii keessaa damee baay'eetu uumame. An damee keessaa dammoo inni naan galle maaliidha beektaa? Gaafii natti inni jalqabaa Yesuusiif waaqni garaagarummaa qaba. Inni tokkoffaan. Yesuusiif waaqni garaagarummaa qaba. Isa kana deebisaati keettaanu siin gaafadha. Yesuus garaagarummaa qaba. Eewa. Yesuus. Yesuusii fi waaqa. Hiikkaa Yesuus barbaannaa jechuudha. Hiikkaa Yesuusii osoo hin ta'in waaqni maali? Waaqa maali? Gahee Yesuusii maali? Jechuun amma fakkeenya yaada isin kaastan keessatti bar Yesuus duruma turee Yesuus duruma turee jedhaa turte haasaa kee keessatti.
እና Animo. Yesus Animo. ture ture. Yesus durumaayyuu jira jettanii miti dhalachuun dura Yesus hin jiraamti akkas jedhaartanii bara haasaa kee keessatti. Lakki. Ani Yesus Kristos dura ay. Koi. Roza koi. Ani garuu akkas jedhee. Ati hin jenne garuu asitti yaada akkasii olii deebisaartan. Ayyee akkas taanaani garaagarummaa Yesuusii fi Waaqaa ibsiiti. Achiin booda inni mata duree biraa. gaafii kiyyaan gaafadha. Amma waa gaafina gaafatteerta be Yesuusii fi Waaqni tokkooyi. Yesuusii fi Waaqni tokkooyi. Yesuusii fi Waaqni tokkooyi. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaa hin amantaati. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaa. akkamitti ilma isaa ta'e? Macaafa jedha. Macaafa irraa sii dubbisu. Macaafaanis nan qaba boqonnaa isaan kenna. Si dubbisu. Hin qabdaa kan bira. Eertuus naa kenni dubbisuus hin dandeessa. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallateedha. Isatti amanu immoo isatti anamanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatuuf malee abaduu fi miti jedha. Macaafa jedha kun. Kanaafuu ilmi Waaqayyoo jedhamee kan yaamamu Yesuus Kiristoos jechuudha. Ayyee amma erga Yesuus abbaa qabaatee nu abbatti amanuu qabna moo ilmatti amanuu qabna? Koi. Waa'ee amantiin kaafnee ilma Waaqayyoo ta'uu isaa amantee amma. Waaqessu indi namni kamuu waaqa waaqessu qabaachuu qaba bar. Eenyu yaamni kadhanne eenyu kadhachuu qabname. Qamadii. Laal waan asiin jedhe dhageessee ilma Waaqayyoo ta'uu isaa amma asii dubbisee miiree amanteerta. Ilma Waaqayyoo ta'uu isaa. Dabarsee biyya lafaaf ergeemti. Caafata keessatti hin jiree Waaqayyo ilma isaa tokkicha dabarsee amma laatutti biyya lafaa jaalate. Amma kennuufitti biyya lafa. Erga akkas ta'ee. Kanaafuu ilma Waaqayyoo eenyuun ilma Waaqayyoo sun? Yesuus. Yesuus jedhi bakka Yesuus. Tokko ta'uu hin danda'u jechuudha. Jechuun amma Yesuus. Ani tokko siin jedhe waa'ee tokkoo naasofne beekamaa. Garaagarummaa isaanitti hin jedhee baran. Kinoo maarreessitti maan jiraa bee amma ilma Waaqayyoo ta'uu isaa amanteerta. Yesuus Kiristoos hafuuraan dhalate. Kanaafuu inni Yesuus abbaa hafuuraa qaba malee abbaa foon hin qabu. Kanan beektaami. Kana gorbaayyaa. Ani amma macaafa irraa isitti tasaa'eera bee ani. Ayyaanis macaafa taratti asitti naasaa. Wanni nama sii dubbisisan tokkicha ilma Waaqayyoo amma kennuufitti biyya lafaa jaallatte kan jedhu suni ilma Waaqayyoo ta'uu isaa amante. Anis intala Waaqayyooti. Ani amma waa'ee ilmaan isaatii miti amma ilma Waaqayyoo fi ilmaan isaa gargari. Ilma Waaqayyoo fi ilmaan isaa. Okay jaalate ka amma bar fayyaraan illee beekuu barbaachisaani. Waa'ee jaalalaatis miti kan haasaa jiru siin gallee gaafi. Okay Yesuus ilma Waaqayyoo. Waa'ee amantiin kaafne nu amma. Okay Yesuus ilma Waaqayyooti. Bakka ilma Waaqayyooti. Fadhu Waaqayyoo fi Yesuus Kiristoos tokko jechaatu barreeffadheen jira. Yesuusii fi Waaqni tokko jettee na gaafatte. Kunoo maarreessa sii deebisaara. Kunoo isa laala. Yesuusii fi Waaqayyo tokko ta'uu isaa sitti maara. Kanaafuyyuu ilma Waaqayyoo gaafa ta'e ilmi Waaqayyoo dhufe isa dhugaa sanaa baruudhaaf hubannaa akka nuuf kenne nuyi ni beekna. Nuyi isa dhugaa sana keessa ati qo'i kan siin jedhu ani saamunaa dibattee deemta moo ati mucaa taane Waaqayyo dhugaan maa mucaa gurbaa maal taate fayyadaan akka jireenyi bara baraas isa kanaa jedha.
isaan dhiisiitti tokkomoo gargar anna gorsi osoo hin taane gaaffii isaa bicha tokko yookiin tokko jedhiiti Nagorsi miti natti miti amma arme jalqaba uuma seentu maal naan jette mee gaaffii si gaafachuu hin danda'ayi naan jette. Waaqni Miti Yesuus tokko siin jedhee gaaffii si gaafachuu hin danda'ana jettee nan gaafanne jalqaba waan si gaafadheen osoo gaaffii eeyyamaa waan ta'eef sin eenii gaafadhe. siin jennaani gaaffii ati na gaafatte meerra deebiitii dubbadhu barreeffadheen jira. Yesuusii fi waayini tokko jettee na gaafatte. Tokkomoo tokko Yesuusii fi waayini tokko ta'uu isaa Arme. wait qoy deebi ankaleessas deebiin arganne waan ta'eef wait Daqiiqaa takka si jalaa hin baa fayyeera. Fayyeera. eenyudha ammoo? Ana. Fayyeera Yesuus ilma Waaqayyooti jennee jirra miti reessi yaa ta'u hin jennaa Yesuus ilma Waaqayyooti. Waaqayyo ilma ni qaba. Anaa ta'uudha mee akka duratti awwal jedhutti akka duratti awwal jedhutti Fayyeera haa ta'u jechuun bu'aan qabdu yalla fudhanne nagaa naa ture ijoo isa Si bijalaan deemnee dhugaa harmee bilbila kootu ibsaa fixeena jelaa. ayyee anamma dhugama gaafonni keessa mukee keessatti gaafii na jeeqaaru kana dhugama yoo naa deebistanii dhugama natu amantaa keessan irraa dhugu. Gorir yoo gaafiin kun garuu anarratti gaafiin kee kun sirrii ta'e an harruman qabadha dhugaa arraan booda harmee musliima naan jedha kanaafuu gaafii kee naa deebisi. Tokko gaafiin kiyya waaqni Yesuus